Gargaarsi godina Booranaa Baalee Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti kennamaa jiru maal akka fakkaatu jiraattota gaafadheera. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Kan jiraataan godina Baalee Bahaa jedhaniin jalqabna. Keessattuu Baalee Bahaa kanatti aanota 5 roobni erga waggaa lamaan takkaatii baay'ee hin jiru. Sababa kanarra hongeen kan ka'e haalaan miidhama keessa jira uummanni. Uummanni keenya kun immoo duraallee seeftineetiidhaan mootummaallee gargaaraa ture, miti mootummaallee gargaaramaa ture. Haa ta'uutii amma uummanni akki caalu bonni kun dheerachuudha kan ka'e bona kanarraa dandamachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf amma uummanni kun immoo akki caalu godaansarra jiranii jechuudha. Fakkeenya magaalarra deemanii kan manatti deemanii nama kadhachaa jiranii bilka deebi jira. Roobee kana kan deebiin jira. Aga Adaamaatti Shaashamannee fi Bidiratti warri ta'uudhaan kan deeman hin jiranii. Gargaarsi mootummaallee hanga tokko hanga muraasa kennaa jiru jira gahaa miti mootummaa fi dhaabbileen garagaraa ammallee gargaarsa barbaada. Makiinaa dhufu guutuu uummanni kun itti hori'a. Sababni isaa sababa beelli itti jiruufi jechuudha. Jiraataan godina Booranaa gama isaaniin akka jedhanitti. Haalli hongee akka malee haalli adda isaan jira. Roobii afurii duraan hin turre hin jiru. Horiillee muluun sababa bonaatiin ayuu dhumate. Wanti xiqqoo tokko malee gargaarsi uumamaa waan jiru hin jiru. Dhaabbata miti mootummaa gargaarsi xiqqoo tokko hin kennanii karaa mootummaalee waan xiqqoo tokko kennan malee waan jiru wanni akkasuma gargaarsi. Godin Booranaa guutummaan guututti iyyuu hongee cuftina roobiin hin jiru. Buruutiin aanaa Kuwaacillee, Dhaasii, Areeroo, Guchii, Mooyyalee, Asinaanamiyoo kan cuftaltallee godin Booranaa bakka maraayyuu rooba afurii asiyyuu lukul hin turre. Horiin namtu firra obba'ee bakka tokko takka waliin baqatee bakka tokko kan qubatee jira. Rooba gayyaa dabree namni waan xiqqoo qoqqotatee illee cuftiniyyuu wanni kaan xiqqoo biqiltee afaan namaa adoontaan afaan horiiyyuu adoon dhaqqabinuu cuftinuu harumaa tafe'umaa waan tokkollee kaliqimsa namaa ta'in jiru. Dhumarrattis godina Gujii dhiyaarraa jiraataan haasofsiisne akkas jedhan. Gargaarsi nama baasanii calalii jedhanii nama xiqqoo isaa miidhamaa nama ta'eef dhaqqabe maali gargaarsi dhaabbata amma uummatni beela jalaa baraaruu danda'u wanni uummata dhaqqabe hin jiru. Akka walii galaatti beela keessa jira ammallee gargaarsa dabalataa barbaadaa jechuudha. Nama tokko maatiin harka qal'ees beelaan du'e naa jedhame dhugaa jechuun hin danda'ama duulee hin danda'a jechuudha. Gama mootummaatiin midhaan uummata dhaqqabe hin jiru. Rakkoon guddaan naannoo san jiru tokkoffaa rakkoon nageenyaa jira. Ammatti muluu buqqa'eera. Ammatti oomisha biyya alaatirraa galu biyya keessatti hambisuudhaaf jennee kan qabnee hojjechaatoo jirru. Kanaan boodatti garuu kan biyya keessaa gaafa waliin geenye gara biyya alaatirratti arguudhaafis kaayyoo guddaan qabatametti deemamaatu kan jiru jechuudha. Nyaata addunyaa gargaarsa sanaa Adaamaa keessatti mankuusaa isaa keessa kaa'uusaa ibsee jira. Isa kana attamitti ilaaltu gargaarsi galaa hin jiru jechuun dandeessisaa? Ani kan amma kaasatoo jiru Itoophiyaan waggoottan lamaan dabarsine kana keessatti qamadii kanaan dura biyya alaatirraa bitamee bitaatoo kan hin jirre ta'uu isheetii fi doolaarri gara biyyaatiin qamadii bittaadhaaf ta'e kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbileewwan gargaarsaa adda addaa walitti bu'umsa iddoo adda addaatti gaggeeffamu kanaan wal qabatee bittaa gaggeessanii galchuu ni danda'anii akka mootummaatti garuu qamadii bitamee galee hin jiru jechuudha. Qamadii isa biyya keessatti kan oomishamaatoo jiru keessumaa qamadii yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti oomishamaatoo jiru hawaasa hongeedhaan miidhaman kan guutumaan guututti rakkoo isaanii furuu ni danda'a. Sana qofa osoo hin taane nurra hafee biyyoottan ollaatitti alaatti erganii sharafa alaa argachuudhaaf carraaqqii gaggeeffamudha jedhu sin maal jettu? Yaada dogongoraati jenna. Obbo Geetuu Gammachuuf keessummoota